Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jaallatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Sagantaa kana qopheessee kanan isiniif dhiyeessu waa'ee gaa'elaa fi sana wajjin kan wal qabatu barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e kutaa kana jalaa argattu jechaadha. Mata dureen guyyaadhaa isiniif qabadhee dhiyaadhe kan jedhu hubannaa sirrii waa'ee gaa'elaa qabaachuu kan jedhu kutaa tokkoffaasaan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Namni tokko gara gaa'elaatti otoo hin seeniin dura waa'ee gaa'elaa hubannaa sirrii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa ilaalchi ati gaa'elaaf qabdu gaa'elaa akkamii akka ati qabaattu murteessa. Yoo gaa'elaaf ilaalcha sirrii qabaatte gaa'ela sirrii gaa'ela baay'ee gaarii ta'e qabaachuu dandeessa ta'a. Yoo gaa'elaaf ilaalcha gaarii hin qabdu ta'e garuu gaa'ela ati dhaabbachuuf deemtu gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Akka ati yaadde ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf ilaalchi baay'ee murteessaadha. Kanaaf keessumatti dargaggoonni isa kana sirriitti hubachuun isin irra jiraata. Otoo gara gaa'elaatti hin seeniin fuuldura ilaalcha keessan sirreessuunii fi waa'ee gaa'elaa hubannaa barumsa barbaachisaa ta'e beekuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Karaa adda addaa beekuun hin danda'ama. Kitaaba kanaan wal qabatu dubbisuun hin danda'ama. Warra kanarratti ogummaa qaban ogeessota gorsa gaafachuun hin danda'ama. Tajaajiltoota keenya gorsa gaafachuun hin danda'ama. Kanaaf isa kanarratti duraan dursine hubannaa sirrii qabaachuun barbaachisaadha. Yoo hubannaa sirrii hin qabaanne qormaata guddaa keessaa seenuu dandeenya jechaadha. Ilaalcha ati gaa'elaaf qabdu waan lama keessaa tokko ta'uun isaa hin oolu beekama. Yookaan ilaalcha gaarii qabaatta yookaan immoo ilaalcha badaa qabaatta. Kana lamaan keessaa gargar ta'uu hin danda'u. Barumsa guyyaadhaa keessatti kanan xiyyeeffannoo itti kennuu barbaadu namni gaa'elaaf ilaalcha gaarii qabu akkamiin beekama isa jedhuun isiniif tuquu barbaada. Qabxiilee gurguddaa sadiin isiniif kaasuu barbaada. Inni jalqabaa fi baay'ee barbaachisaa ta'e namni gaa'elaaf ilaalcha sirrii qabu inni jalqabaa eeggannoodhaan itti seena. Gaa'elatti eeggannoodhaan itti seena. Gaaffiin gaa'elaa waan dhiyaateefiif qofa yookaan immoo gaa'elli yaada ishee keessa yookaan yaada isaa keessa waan dhufeef qofa yookaan immoo umriin ishee gaa'elaaf waan gaheef qofa gara gaa'elaatti hin seentu gara gaa'elaatti hin seenu. Namni ilaalcha sirrii gaa'elaaf qabaatu baay'ee of eeggata, guddisee of eeggata, eeggannoodhaan itti seena. Sababiin isaa inni kun baay'ee murteessaa waan ta'eef jechaadha. Gaa'elli eeggannoodhaan kan ittiin seenamne yoo ta'e ulfina qabaachuu hin danda'u, bu'aa achi keessaa argamuu qabu argachuu hin dandeenyu. Ofii keenyaas gammaduu waaqayyoonis gammachiisuu hin dandeenyu. Kanaaf kaayyoo isaa galmaan ga'uu hin danda'u. Namni gaa'elaaf ilaalcha sirrii qabu akkamittiin itti seenaa of eeggannoo guddaadhaan itti seena. Bitaa isaa mirga isaa ilaalee fageessee ilaaleet haala isaa hundumaa ilaaleet qophii barbaachisaa ta'u godhateetu itti seena malee akkasumatti fiigee ariitiidhaan ittiin seenu jechaadha. Inni lammaffaan namni tokko gaa'elaaf hubannoo sirrii qaba yookaan immoo ilaalcha sirrii qabdi yoo ta'e akkam ta'a erga itti seentee gaa'ela sana ni kunuunfata yookaan immoo hin kunuunfatti. Kunuunsi baay'ee barbaachisaadha gaa'ela keessatti. Itti seename taanaani gaa'elli itti seename taanaani keessaa ba'uudhaaf haalli isaa hin ulfaata ta'uus hin danda'u. Yoo jaalanne kan itti seennu yoo jaalanne immoo kan fiignee keessaa baanu ta'uu hin danda'u gaa'elli. Maaliif dhaabbata baay'ee murteessaa fi jireenya hunduma keenya tuqu waan ta'eef keessaa ba'uun hin danda'amu gaa'ela keessatti. Akka salphaatti keessaa ba'uun hin danda'amu. Yoo keessaas kan ba'amu ta'e isa booddees jireenyi dhufu gammachuu gaarii qabaachuu hin danda'u ta'a. Waaqayyotti sin tolu jireenya keenyas waan baay'ee miidhuu danda'a. Kanaaf namni tokko erga gaa'elatti seene gaa'ela isaa hin kunuunfata, gaa'ela ishee hin kunuunfatti. Yoo ilaalcha gaarii waa'ee gaa'elaa kan qabu yoo ta'e jechaadha. Maaliif biyya lafaa kanarraa wanti kunuunsa hin barbaanne hin jiru. Wanti hundumtuu kunuunsa barbaada. Kunuunsi baay'ee barbaachisaadha. Namaaf, biqilootaaf, bineensotaaf kunuunsa kan hin barbaanne hin jiru. Kanaafidha waaqayyo dhala namaatiif yeroo jalqabaatti kan inni kenne hojii maaliiti? Hojii kunuunsiiti waaqayyo dhala namaaf kan kenne. Hojii kunuunsuuti. Macaafa qulqulluu keenya yommuu dubbisne Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraa yommuu dubbisne sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaaba Eden sana akka eeguuf akka tottolchuu fi achi keessa isa kaa'e jedha. Waaqayyo jalqaba nama gaafa uume dhiiraaf dubartii akka uume gaa'ela achi keessatti akka inni isaaniif kenne gaa'elaa walitti hidhee akka waliin jiraataniif akka isaan abboome sagalee waaqayyoo hin dubbata. Kana qo'annaa keenya yeroo darbee keessatti ilaaleera. Egaa kanatti aansuudhaan dhala namaaf iddoo tokkotti gaa'elaan walitti isaan hidhee booddee waaqayyo itti gaafatamummaan inni isaaniif kenne inni jalqaba maal inni akka isaan kunuunsan akka isaan eegan. Akka isaan kunuunsan akka isaan eegan. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee eessa kaa'e jedha? Iddoo dhaaba Eden sana akka eeguuf akka tottolchuuf achi keessa isa kaa'e. Akka eeguuf akka tottolchuuf. Afaan Amaariffaan maal jedha? Indiyaa lamaatinna እየተንከባከበ እንዲጠብቃት jedha. Akka misoomsuuf jedha.
edeen gannatiin akka inni misoomsuuf waaqayyo achi keessa isa kaa'e akka misoomsu akka inni kunuunsu akkuma kana immoo akka inni eegu wantoota sadii of keessaa qaba. Egaa kuni wanta kan biraaf kan godhamudha. Kunuunsi akkuma kana eeggannoon akkuma kana misoomni jechaadha. Kuni eessaa ka'uu qaba? Addaamiif Hewwaanii uumama warra kaan misoomsuun dura, uumama warra kaan eeguun dura, uumama warra kaan kunuunsuun dura ofii isaanii fi walii isaanii kunuunsuutu barbaachisaadha. Walii isaaniif eeggannoo gochuutu barbaachisaadha. Addaam Hewwaan qaama isaarraa uumamte kutaa qaama isaati. Yoo isheef of hin eegganne, yoo isheen kunuunsine maal gochuun danda'u? Warra kaaniif kunuunsa barbaachisaa ta'e kennuu hin danda'u. Warra kaaniif eegicha barbaachisaa ta'e kennu, dawoo barbaachisaa ta'e ta'uu hin danda'u. Duraan dursa qaama isaa eeguutu barbaachisa. Ishee eeguutu, ishee kunuunsuutu barbaachisa. Isheenis immoo akkuma kana isarraa kutamtee baate Addaamiif yoo kan of hin eegganne taate jireenya ishee isa kaaniif of eeggachuu hin dandeessu. Kanaaf egaa gaa'elli maal barbaachisaa? Waliif of eeggachuu akkuma kana waliif kunuunsa gochuu barbaachisaa jechaadha. Kunuunsi baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf inni ishee kunuunse, isheen isa kunuunsite, dhaabbanni isaanii, gaa'elli isaanii iddoo tokkotti maal ta'uu danda'a? Kunuunfamuu danda'a. Kunuunfame immoo akkuma biqiltuun kunuunfame ija gaarii kennuu danda'u. Bineensonni kunuunfamanii bu'aa qabeessa ta'uu danda'anii fi jireenyi kunuunfame kamiyyuu waan gaarii, oomisha gaarii kennuu danda'u. Gaa'ellis akkuma kana kaayyoo barbaadameef oomisha barbaadame kennuu danda'a. Bu'aa barbaadame kennuu danda'a. Gammachuu barbaadame achi keessaa argamsiisuu danda'a jechaadha. Kanaaf gaa'ela keessatti waliif kunuunsa gochuun akkuma kana gaa'ela ofii kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Inni sadaffaan namni tokko gaa'elaa fi ilaalcha sirrii qaba jennee kan yaadnu yoo ta'e maaliin beekuu dandeenya? Hidhata gaa'elaa isaaf yookaan immoo hidhata gaa'elaa ishee fi kabaja barbaachisaa ta'e kan kennitu yookaan kan kennu yoo ta'e namni kun waa'ee gaa'elaa ilaalcha sirrii qaba jechuun hin danda'amu. Maaliif kunis baay'ee barbaachisaadha. Kabajni gaa'ela keessatti baay'ee barbaachisaadha. Namni gaa'ela kabaja qabu fedhu hundi hidhata gaa'elaa isaatiif kabaja kennuun baay'ee barbaachisaadha. Hiriyaasaaf, michuusaaf kabaja kennuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee wayii dargaggoonni ganaa gara gaa'elaatti seentan tarii jireenya jaalalaa keessa hariiroo ganaa walitti dhufuu keessa jirtan jiraachuu dandeessu ta'a. Kun eessarraa jalqabaa? Har'umaa jalqabeetu. Tarii nama gaa'elaaf yaada keessan irra kaawwattanii jirtan, ilaalchi isin ittiin ilaaltan, kabajni isin kennitanii fi borummoo kana caalaa jireenya gaa'elaatti gaafa seentan achi keessatti kan mul'atu waan ta'eef eessarraa jalqabaa? Qophiirraa jalqaba. Duraan dursaa gara sanatti adeemsa godhamu sana keessatti ka'umsa achumarraa ka'eetu bal'inaan immoo gaa'ela keessatti mul'ata jechaadha. Kanaaf har'a ilaalchi isin kanaaf qabdanii baay'ee murteessaadha. Kanaaf kabajni baay'ee barbaachisaadha. Waliif kabaja kennuun baay'ee barbaachisaadha. Waliif of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee wayii nama tokko kanatti kabajju namni suni iddoo garaa keessii ga'ee ta'uu dhiisuu danda'a ta'a. Waan hundumaaf iddoo garaa keessii ga'ee akkati barbaaddu sii ta'e waan irraa barbaaddu hundumaa irraa argattee kanati kabaja kennita jechuu miti. Maaliif namni nama waan ta'eef hir'ina waan qabuuf erga cubbuun dhufe namni kamiyyuu dhiirasaa ta'u dubara hir'uu mataasaa danda'e qaawwa mataasaa danda'e waan qabuuf maal gochuu hin danda'u? Guutuu ta'uu hin danda'u. Hir'inni hin jiraata. Karaa adda addaa yookaan karaa ishee yookaan karaa kee karaa lamaanuu hir'inni jiraachuu danda'a ta'a. Kanaaf nama tokkoof kabaja kan kennitu namichi guutuu waan ta'eef miti. Mudaa waan hin qabneef miti. Hir'ina waan hin qabneef miti. Dadhabbii qaba. Bu'aa bayii qaba, wal'aansoo mataasaa danda'e qaba, ilaalcha mataasaa danda'e, eenyummaa mataasaa danda'e qaba. Sun immoo eenyummaa kee wajjin, ilaalcha kee wajjin, yaada kee wajjin garaagarummaa ni qabaata ta'a. Garuu sanas yoo ta'e kabajni baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Maaliif macaafni qulqulluun akkuma dubbatu namni waan facaase hamma ta'e. Namni waan facaase hammata. Namni waan gaarii facaase waan gaarii galfata. Namni waan hamaa immoo facaase waan hamaa waan facaase irraati waan hamaa sanyii hamaa galfata jechaadha. Kana dhala namni waan hin taane facaase waan ta'u waan gaarii argachuu hin danda'u. Waan gaarii immoo facaase waan hamaa hammachuu hin danda'u. Kanaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha. So yoo kabaja kennite kabaja argatta, yoo ulfina kennite ulfina argatta, yoo salphifte immoo atis duukaa salphatta jechuudha. Hidhata gaa'elaa kee kan of hin eegganneef yookaan immoo kan hin kabajne kan hin kunuunsine yoo taate kuni baay'ee barbaachisaadha. Warri gaa'elatti ganaa seentanis ta'e warri gaa'ela keessa jirtani qabxiiwwan kana sadan irraa barumsa guddaa akkasiin barattani abdii guddaan qaba. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf barreessuu dandeessu. Amma dhumaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo itti qo'annaa biraatiin deebinee wal argina. Subscribe gochuudhaan maatii ta'aa. Ayyaanni Waaqa hunduma keessaniif haa baay'atu.